balleessa. Maa of ajjeestan? Namni isin hubatu yoo dhabame rabbiin isin hubata. Rabbii keessanii hojii haasawa. Dubartiin takka ennaa murtiin du'a ta'ee jira. Dubartoota hedduu of balleessaa jira miidiyaa kanarratti. Namoota beenu waggaa kana keessa namoota hedduutu of ajjeesaa jira. Fooqirraa kan darbaa jiru, kan dawaa nyaataa jiru, kan mana madaam keessa du'aa jiru nama hedduudha. Isin galee murtiin keessan kana ta'uu hin qabu dubartoota. Rabbiin isin waliin haa jiraatu. Rakkoo keessa rabbitti himadha. Obsa inni deemu irra guddaan dubartiin kan irratti abbaa manaa kan kee maallaqa ergitee tarii maallaqa ergitee waggaa meeqa guutuu mana sannaa jaari jettee mana sa'atii waliin jiraannettee itti yaaddeessan dubartii biraa waliin jiraatu danda'a jechuudha. Garuu waan isin hubachuu qabdan tokko wanta hunda anqa guyyaa muraasaatiif ati haa miidhamtu malee mo'attuun si osoo beekte osoo obsitee jiraatte kan mo'attu si jechuudha. Gizee hunda miidhamtootaatu mo'ata. Garuu rakkoon keenya obsa waan hin qabneef malee nuti dubartoonni akka ijoollee daa'imaati. Dubartii jechuun ta waggaa 40 taate, ta waggaa 15 taate dubartiin dubartii. Miirri dubartootaa guddoo fi xiqqoo hin qabdu baay'isawee wanni hubachuu qabdan jechuudha. Dubartiin amma ati guddoodhaami maaf akkana taate hin jedhamu. Dubartiin bakka xiqqoodha if sammuun gizma hundaa'u dubartiin miirri isii hedduu xiqqaadha. Umriin isii guddaa ta'ullee miirri isii hedduu xiqqaadha. Dubartii ofirraa miira isii hedduu eeguun barbaachisaadha. Okay? Tokkoffaa dubartiin gaafa heerumtu. Lammaffaa dubartiin gaafa deessu. Dubartiin gaafa garatti qabattu. Jechoota yoo jetteen yoomillee hin dagattu jechuudha. Anka feete waan barbaadde gootullee. Dubartiidhaan waa jechoota jechuurra osoo isiin nyaachisiin siif ni beelooti. Nyaata yoo ittiin kanniin maallaqa yoo ittiin kanniin siif ni oobsiti. Garuu jecha siif hin oobsitu. Gocha siif hin oobsitu obboleessa koo. Kanaafuu dubartiin haadha teessanii obboleettii teessanii miira isii hubadhaafi. Kan isiin feetu waan xiqqaadha. Maallaqa hin barbaaddu, kana hin barbaaddu. Biyaans jechoota anamma jechoota alchilam iqartaan akka maakitti waa ja'uu namni tokko waa ja'uu lafaa kee yoo waan ajjajjee nin aara jechuu sammuu kee na dhukkubas mataa na dhukkuba isin galee maaliif hin barbaannu nuti jechee namni waan nuun jechuu tana isin galee obsallee hin qabnu waan ta'eef. Kanaafuu dubartiin akka daa'imaati miira dubartootaa hubachuu qabdan gaafa gaddite maal taate fuula isirraa beeksisti dubartiin gaafa gadditu. Gaafa waa ittiin tottollee deemsa isirraa beeksisti jechuudha. Dhiirri sammuu qabuuf dhiirri qaruuxeen hin beeka. Shunkurtii cirurraa beeksisti baanta naddeet kaallabbaat. Jireenya isii gadda yoo ta'e ifirratti beeksiste jechuudha. Ifirratti abdii muratte jechuudha. Waa'ee duraa beekuu dandeessan. Isin galee kanaafuu dubartiin isiniif waan hunda waan ta'eef hubadhaa dubartoota. Hubadhaa gizee hunda ni jannatan. Itti aansuudhaan garuu dubartoonni keenya rabbii haaliqa yoo sodaattan. Rabbuma haaliqa yoo sodaattan wanti isin hin jiru gizee hundaa'u waan fedhellee yoo dhabdan. Maybe maallaqa nyaadhamtee ta'uu danda'a. Maybe abbaa manaa kan kee haalaan si jaalatu, haalaan wal jaalattan guyyaa muraasa keessatti si kaadee si beeku sin jechuu danda'a. Waan meeqa jechuu danda'a garuu miira keessan to'adha. Gizuma hundaa'u du'a hin godhina, murtiin teessan du'a hin ta'ina. Amma warri yaadni keessanillee of ajjeesuu ta'e boonirraa hubadhaa, qananiirraa hubadhaa. Namoota hedduu kan ilaa amma mararamaa jiru haadhaaf abbaa isii qofa. Namni amma waa'ee isii dubbatu miidiyaa kanarra akka duraan ni jira. Qananii jee akkasii miidiyaa rabbashe sun eessa jiramee amma hin jirani? Hin jiran bar. Nam tokko hin jiru. Namni akkasitti irraa dubbatu dhaabbateef hin jiru. Haadhaaf abbaa isii qofa keessatti madaan hafee jechuudha. Kanaafuu wanti ummaa tantee miskiintitti si guddistee, sitti laffaatee, sitti gurraachoomtee, sitti waa meeqa taatee isii akkamitti deebistee isii ajjeesu jechuudha. Bariif ajjeesu jechuudha. Namni haadha ofii jaalatu ofin ajjeesu gaa'is ofin ajjeesina rabbistu adda haadha keessaniin isin qabna jechuudha. Wanti dura isinirra dhufuu qabu ummati isan ta'uu qabdi. Amma haati isii gizee hunda gubachaa jiraatti jechuudha umrii isii guutuu.
Okay, abbaan manaa isillee hanqa yerooti malee yaagabal nama meeqa arginee jira ka bultii horatee ilmaan illee horatee qabeenya illee horatee jiraatu ka jaartiin jalaa duute meeqaa jira jechuudha. Ka jalaa duutee waggaa osoo hin turiin torbaan baatii saditti illee fuudhu arginee jira jechuudha. Waan haarawaa miti. Okay, ka baatii jaartiin duutee baatii lamatti ka fuudhee mana isii siree isii irra duutee fidee jiraachisee jira. Wandi ልጅ ማለት እንደዚህ ነው። Okay, wallahi አዲስ ነገር አይደለም። ኦብሲ ማኪ ማል ኦብስ ዋን ዱጋ ዱበቻ ጅራ ዋንቲ ዱበርቶታ ነሞ ጉበጊስ ተከተከ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ። አንዱ በርቲ ጋፋ ሙርቲን ሲ ዱዋተው ኦፈጄሱተው ኦፍ ደርቡተው ፎቂራ አከቲ አነጉቡ ፍነመረሩ አናቱ ቢከቹ ተውን ቀቡ ዱበርቲን ጀብዱ ስትሮንግ ተው ቀብዲ ዱበርቲን ረኮ ሁንደ ሞቹ ቀብዲ ዳን ከን ማኪን ጀው የመጣባትን ችግር ሁላ ማለፍ አለባት ሴት ልጅ። ciniinfachuu dandeenye jirraa miti. Wanti akka ciniinfachuu addunyaa tanarratti nama jibbisiisu hin jiru. An ciniinfadhellee beekuu baadhu namoota ummaati yafaa namoota gisee hunda jaanni dhageenyaa mire irra ga'uun keenyallee waan hafan qabne bara. Sanuu ni dandeenye miti. Sanuu ni dandeenye bara. Waan hin dandeenyetu jira miti. Asirratti jechuu lafa kanarratti waan dubartiin hin dandeenye hin jiru bara. Kanaafuu rakkoon fedhellee yoo dhufte dandaha obsa hindabara mootuun immoo siifi si qofa. Namni nama baddale namni nama miidhe gisee hunda gammadee jiraatellee hin beeku arkinellee hin beeku. Okay, miidhamtu taatullee rabbii keetitti kannadhu of hin ajjeesin murtiin kee du'a hin ta'in kan duutu haadhaaf abbaa keetirraa malee warra koomantirraa miti abbaa manaa keetirraa miti. Kan duutu haadhaaf abbaa kan kee of warri koomantiitis warri miidiyaatis jidduma xiqqishoota akka iyyeetuma achumaan si irraanfata malee waan gisee hunda si dhaabbatee dubbatu tokkollee hin jiru jechuu. Dhugaa walii himuun bareedaadha. Warri seenuu barbaadda yoo jiraattan kotta seenaa. Jawaar warri ittiin dhayne barsagaleen jawaar sirriitti dhagaamaan jiru. Booda dhaggeeffannee nituma dhiisnee jechuudha. Dubartoonni carraa waan kana keessa jiraattan yoo jiraattan seenaa. Seenaa dubartoonni abdii murattan yoo jiraattan seenaa shi. Hai Maki. Hai akkam. Jirta akkam? Jira wallahi. Baga jiraatte dhugaa. Abdii murattee hin jenne wallahi seenaati rakkoo keessan wallahi namni isiniif dhaga'uunis isinii